Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos keessin jaallatu ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan biyya keessas alas kan jirtan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Biyya lafaa irratti gaarummaan nuti hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama. Kanaaf yeroo kamuu waan gaarii hojjennu. Guyyaa irraa kana gaafii shakkitoonni kaasaniif deebii guutuu kan waliin laallu ta'a jechuudha. Gaafiin shakkitoonni kaasanis waa'ee fannootiin wal qabatee akka itti aanutti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti hordofaan affeerraa qophii kooti. Naani sagalee kana sirratti arguu fi obboleessa sanii akka ishee gootuu fi sin jedha ishee. Innaa kanaan kana biraa immoo fannoonni mormatti baannu fannoo Iyesuus Kiristoos fannoo koo baadhaa jedhee jira hin jenne. Wangeela Maatewos boqonnaa 38 irratti namni fannoo isaa isaanaaf jedhee baatee na duukaa bu'u jedhe. Fannoo keessan baadhaa jedhe malee fannoo koo baadhaa hin jenne. Fannoo jechuun immoo isaa isin mukarraa hojjetanii mormarratti fannifattanii deemtan kan osoo hin taane rakkinaa jechuudha. Sababii anatti amantaniif, sababii ana duukaa buutaniif rakkina isinitti dhufu hundumaa danda'aatii obsaan na duukaa bu'aa jechuu isaati malee fannoo mukarraa tolchaatii mormarratti fannifadhaatii deemaa hin jenne Yesuus. Fannoo jechuun rakkinaa jechuudha. Inni iyyuu immoo Iyesuus Kiristoos fannoo koo baadhaa hin jenne fannoo keessanii jedhe. Fannoo jechuun immoo rakkinaa jechuudha. As keessatti waa lama laalla. Baay'ee gaarii. Ijoon dubbii as keessatti jiru Iyesuus Kiristoos fannoo keessan baadhaa na duukaa bu'aa jedhe malee fannoo koo baadhaa hin jenne kan jedhu. Gaafii kanaaf deebii deebisna. Gaafiin itti aanu as keessaa fuudhamee ni jira jechuudha lammaffaa irratti. Tole mee macaafa qulqulluurraa maal jedha kan jedhu kutaa macaafa qulqulluurraa sirriitti ragaa wajjin qabnee ilaallaa jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti Iyesuus Kiristoos bartoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isaanaaf jedhee baatu ofirra kaatee na duukaa haa bu'uu jedheedha. Okay. Maal godhe? Fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaayyatee na duukaa maal haa ta'u haa bu'uu jedheedha. Lammaffaan Wangeelaa Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 sin deebisa. Namni fannoo isaa isa anaaf jedhee ol fudhatu baatee ana duukaa hin buune anaaf kan malee miti jedhe. Namni fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu sana ol fudhatee ofirra kaatee na duukaa hin buune anaaf kan malee miti yookiin immoo kan koo ta'uu hin danda'u jedheedha. Kan isaa ta'uu danda'uudhaaf fannoo isaa isa isaaf jedhee baatu ofirra kaatee isa duukaa bu'uun dirqamadha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irratti fannoo isaa anaaf jedhee baatee ana duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u jedha. Amma yoonaa fannoo isaa jedha. Baay'ee gaarii. Amma nuti bartuu Kiristoos ta'uu danda'uudhaaf yookiin immoo ijoollee Kiristoos ta'uudhaaf dirqama fannoo keenya baannee isa duukaa bu'uun dirqamadha jechuudha. Sin amma kan mormaa jirtaniif fannoo keessan baadhaa jedhe malee fannoo koo baadhaa hin jedhe. Iyesuus Kiristoos fannoo keessan baadhaa jedhe malee fannoo koo baadhaa hin jenne. Fannoo keessan baadhaatii na duukaa bu'aa jedhe. Isin immoo kan mormaa jirtaniif fannoo waan hin qabneef ta'uu danda'a. Sirriidha. Fannoo eenyu baanna? Fannoo keenya baannee Iyesuus Kiristoos duukaa bu'u. Fannoo kana immoo eenyutu nu kenne yoo jenne Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos nu kenne. Fannoo miti. Wanti isin hubachuu qabdan fannoo miti. Waaqayyoon jaallatee gadameessa ishii keessa addunyaa taasifatee ji'a 9 guyyaa 5 kan keessa bulee dhalate. Gammoojjii biyya Gibxitti fudhattee kan godaante giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam haadha isaayyuu haadha keenya akka taatuuf dabarsee nu kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irratti bartuu isaa jaallatu Yohaannisiin waamee ilaa haadha keettiin jedheedha. Isheedhaan immoo ilaa ilma keettiin jedheedha.
karaa Yohaannis fannoo jalatti fannoo isaa isa irratti fannifame miti haadha isaa kan deesseyyuu maal godhe dabarsee nu kenne haati isaa haadha keenya akka taatuuf fannoon Kiristoosis immoo fannoo keenya ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan inni fannifameef sababiin isaa maali jennee ilaaluun barbaachisaadha. Baroota darban keessatti biyyoota akka Faariis keessatti namni gaafa cubbuu hojjetee fannoo irratti fannifamee ittiin adabamee du'a ture. Eenyutu akkas gochaa ture? Diinni keenya Diyaabiloos fannoo irratti namoonni fannifamanii akka du'an taasisaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo fannoo irratti namoonni kan du'aa turan sana yookiin immoo fannoon meeshaa adabbii akka ta'uu fi baroota Faariis yookiin kakuu moofaa keessatti kan raawwatamaa ture sana akka nuti ittiin fayyinuuf gara jireenyaatti nu jijjiiruudhaaf dhufe. Mucaan namaa fannoodhaan adabamee du'aa ture. Amma immoo eenyutu ittiin du'aa jira? Diinaatu ittiin du'aa jira jechuudha. Diyaabiloos akka fannoodhaan du'u mucaan namaa immoo akka ittiin bilisummaa argatuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifame sanaan immoo dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasee foon isaa qulqulluu irratti kutee akka nuti diina keenya ittiin mo'achuu dandeenyuuf maal nu godhe? Fannoo nu kenne. Kanaaf fannoon nuti hidhannee jirru, fannoon nuti baannee jirru kan eenyuti? Kan isaati. Erga immoo nu kenne kan keenyadha jechuudha. Oodhaa fudhaa kan keessan taasifadhaa. Diina keessan ittiin mo'adhaa. Fannoon humna keessan haa ta'u jedhee humna keenya akka ta'uu danda'uuf dhiiga isaa qulqulluu foon isaa qulqulluu irratti kutee irratti dhangalaasee fannoo sana nu kenne jechuudha. Kanaaf nuti fannoo qabna. Maaliif Yesuus Kiristoosiin duukaa akka buunuuf tokkoffaa irratti fannoo qabaachuun barbaachisaadha waan ta'eef fannoo kana akka qabaannuuf immoo kan nu kenne eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isin immoo fannoo hin qabdan. Maaliidhaan isa duukaa bu'uu dandeessu? Bartuu isaa ta'uu hin dandeessan. Bartuu Kiristoos ta'uudhaaf fannoo qabaachuun barbaachisaadha. Fannoo kana immoo eenyurraa fudhanne? Yesuus Kiristoos irraa fudhanne. Fannoo isaa miti haadha isaayyuu dabarsee haadha keenya akka taatu nu kenne. Ishis hin barbaaddasin. Gantanii dhiistanii baatan. Arras immoo fannoo kana nuti ijoollee isaa ta'uudhaaf dirqama fannoo isaa hidhannee duukaa bu'uun barbaachisaa akka ta'e nutti erga hime akka nuti immoo isa hin dhabneef fannoo isaa dursee nu kenne. Kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Fannoon humna keenyaa. Humni keenya fannoo isaati. Kan nu jabeessu fannoo isaati. Fannoon isaa furaa keenyadha. Fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyaati. Warri Yihuudootaa maal godhu? Isa ganu. Nuti immoo itti amanna. Warri itti amannu immoo fannichaan ni fayyina. Fayyineeras jedhee qulqulluun Efreem galata duruu maaramii keessatti kan barreesseef iccitiin kun waan isaa galeef. Namoonni iccitiin kun isaaniif hin galle immoo fannoo jibbanii ba'an. Kanaafuu fannoon humna keenya akka ta'uuf Yesuus Kiristoos nuuf kennee jechuudha fannoo kana. Eenyurraa fudhanne? Isarraa fudhanne. Haadha isaas fannoo isaas gaafa guyyaa jimaataa qaraaniyoo irratti innaa inni fannoo irra olee jiru sana fannoo isaa jalatti badhaasa keenya taasisee nuuf kenne jechuudha. Kanaafuu fannoo kan baanne isa duukaa bu'uu qabnu nuti kiristaanonni waan inni nu kenneefidha jechuudha. Namni tokko kennaa tokko fuudhee fakkeenyaaf bilbila kana kan kooti. Bilbilli kun kan kooti anatu bite. Maallaqa kiyyaan bitee nama hin jaalladhuuf utuun bilbila kana kennee kiyya ta'uu hin danda'u kenneera bakka. Ergan kennee booddee kan nama kenneefi sanaaf. Abbummaan isaa garuu kan isaati. Eenyurraa fudhatame? Anarraa fudhatame. Kanaaf Yesuus Kiristoosis fannoo isaa nuuf kenne akka ittiin fayyinuuf nuuf laate. Maaliif seetan? Fannoon diina keenya ittiin moona. Kanaan booddee Yesuus Kiristoosii gaafa biyya lafaarra deddeebi'aa ture yookiin immoo foon uffatee ture fakkeenya nu ta'ee fannoo irra olee diina ittiin hidheera. Nutis immoo fakkeenya kanaan warri foon uffannee jirru ijoolleen Addaam ijoolleen isaa hunduu diina keenya Diyaabiloosiin akka ittiin hiinuuf fannoo isaa nu kenne. Fannoon Kiristoosiif kanaan booddee diina hidhuudhaaf isa barbaachisu. Inni waaqadha. Nuti immoo namoonni dadhaboon humni isaa kan irra jiru, maqaan isaa kan irra jiru, dhiigni isaa kan irratti dhangala'e, foon isaa kan irratti kute. Fannoo isaa sanaan diina keenya akka injifannuuf fannoo isaa badhaasa taasisee nu kenne. Isatu nu kenne kanaafidha kan hidhannu jechuudha. Isin immoo fannoo hin qabdan waan ta'eef kanaan mormuu dandeessu. Gara gaaffii lammaffaatti darbina. Gaaffii lammaffaan fannoo jechuun dhiphinadha malee isa mukarraa tolfamu yookiin immoo isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame miti jedha. Tole. Fannoo jechuun dhiphinadha erga ta'ee Qorontos 1:18 irratti waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun warra karaa badiinsa irra jiraniif gowwummaadha. Nuuf garuu humna keenyaadha. Dhiphinatu humna keenyadha. መጽሐፍን ቁልቁሉን ከኝ ዱበቹን ቀብኑ መስማትም አትሰማላችሁ ነገር ግን አታስተውሉ ደገውማን ደገሱ ገሩኑ በተኔ ፈኖ ጀቹ ረኪና ደጀቹ ኤርገቴ ግድራ ደጀቹ ኤርገቴ ግድራቱ ምነ ከኛ ተኡ ደንዳሬ ከናፉ አዳም ባፈቹን ቀብኑ
Maaliif akkuma gaarii kallattii tokko bichaa qabannee deemna? Sammuu Waaqayyo nuu kenne, laphee Waaqayyo nuu kenne yaadnee addaan baafachuun barbaachisa. Biyya lafaarratti kan jiran hundumtuu anaaf kennamanii jedhe Phaawulos, garuu hundi isaanii naaf fayyadanii. Kanaafuu kan nu fayyaduuf hin fayyadne addaan baafannee barachuun beekuun barbaachisa. Dhiphinadha erga ta'ee Galaatiyaa boqonnaa 6:14 irratti ani jedhe fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos malee waan biraatiin of jajuun narraa fagaatu. Dhiphinaan of jajaare Phaawulos. Nutis immoo kan ittiin of jennu fannoo keenya jennee isarraa barannee kan dubbannu yoo ta'e dhiphinaan of jajjuure isin. Rakkinaan of jajjuu ayidallam miti. Dhiphina jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos rakkinadha kan jennu, fannoo jechuun rakkinadha kan jennu yoo ta'e rakkina gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphina inni dabarsee akka yaadannuufidha. Malee fannoon isaa nu barbaachisu jennee akka nuti dhiisnu miti. Gidiraa fi dhiphina sana hunda dandamannee gidiraa fi rakkina gooftaan keenya Yesuus Kiristoos arge sana nutis yoo nutti dhufe akka dandeenyu humna fannoo isaadhaan immoo akka ittiin ofirraa diina keenya injifannuu fi fannoo isaadhaan akka boonnu humna keenya akka ta'e beekne akka meeshaa lolaa yookiin waraanaatti hidhannee akka diina keenya daabiloosiin ittiin injifannuufidha malee fannoon gidiraadha dhiphinadha yoo jenne achirratti kan dubbatame gidiraadhaan of jenyaa, gidiraadhaan boonnaa, gidiraatu humna keenya. Bara kana keessa bara namni hundumtuu barate kana keessatti dhaloonni hunduu baratee beeku kana keessatti nama goyyoomsuudhaaf deemu jechuun qaanii guddaadha. Kun waan ifa jirudha. Kanaafuu waan akkanaa jechuun gaarii miti. Fannoo jechuun egaa rakkina yoo ta'e gidiraa sana dhiphina sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan arge sana yaadachaa nuti immoo rakkinni sun yoo nutti dhufe humna fannoo isaadhaan injifachuu akka dandeenyu amannee Waaqayyoon duukaa buunee gaabbii gallee foon dhiiga isaa fudhannee akka jiraannuufidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo isaa irratti dhiiga isaa qulqulluu kan dhangalaase, foon isaa qulqulluu kan kute, foon isaa fi dhiiga isaa sana fudhannee jireenya bara baraa akka argannu. Isarra darbee kan dhufe immoo diina keenya daabiloos humna fannoo isaadhaan akka adamnuuf fannoon mallattoo nageenyaa, mallattoo bilisummaa keenyaa taasisee nuuf laate. Kaleessa kakuu moofaa keessatti diinni fannoo irratti namoota adabee kan ture, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo diina fannoo irratti adabee, fannoo isaa jalatti adabee, fannoo isaadhaan adabee nuun immoo mallattoo bilisummaa keenyaa akka nu ta'u, nageenya keenya akka nu ta'u dabarsee nu kenne waan ta'eef bara kana keessa nama goyoomsuudhaaf fiiguun dhugaa qaanii guddaadha waan ta'eef iyyuu kanaafiyyuu kiristaanonni fannoo jechuun egaa akkuma amma macaafa qulqulluu irratti ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu kenne namni fannoo hin qabne isa duukaa bu'uu akka hin dandeenye kan nutti himedha. Kanaafuu nuti Kiristoos duukaa bu'uudhaaf dirqama fannoo hidhachuun barbaachisaadha. Nuti immoo ijoolleen tawaahidoo fannoo qabna. Isa duukaa bu'uudhaaf wanti nu gaddisiisu, wanti nu qaanessu hin jiru. Warri isa duukaa bu'uudhaaf warri fannoo hin qabne isa duukaa hin buunu jedhanii waa'ee fannoo isaa kan morman yeroo dhumaa sanatti, yeroo firdii sanatti aan isin hin beeku jedhee ofirraa akka isaan deebisu yeroo dhumaa sanatti firdii isaanii argachuu akka danda'an Kiristoos dubbateera waan ta'eef namoota kana faana walitti dabalamnee firdii bara baraa jalaa akka hin galle of eeggannoodhaan deemuun barbaachisaadha. Kutaa itti aanu keessatti immoo viidiyoo biraa qabannee walitti deebina. Kan nu barsiise kan nu barsiise maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Usbaata Lexaabeer.